Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Manni maree ministeerota Itoophiyaa ministeera muummee Abiy Ahmediin durfamu wixinee labsii aaraa bulchiinsaa fi itti fayyadama odeeffannoowwan icciitii mootummaa mirgaa fi dirqama dhaabbilee mootummaa adda addaa qondaaltota mootummaa fi hojjettoota akkasumas qaamolee odeeffannoon kun karaa adda addaatiin isaan dhaqqabe irratti wixinee labsii haaraa raggaasise. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee har'aa gaggeesseen wixinee eegumsaa fi ramaddii ragaalee iccitaa'oo mootummaa fi wixinee labsii to'annoo mirkaneessa nageenyummaa oomishaalee teeknooloojiiwwan odeeffannoo irratti marii gaggeesseera. Dhaabbileen mootummaa garaagaraa hooggantootaa fi hojjettoonni akkasumas qaamolee ragaaleen isaan qaqqabee dirqamni isaanii ifatti beekamuu waan qabuuf ragaalee iccitaa'oo gama elektirooniksiin wal jijjiiruuf sirni diriirfame waan hin jirreef nageenyummaan ragaalee mala elektirooniksiin wal jijjiiran kan eegame akka ta'uu fi itti gaafatama mirkaneessuuf ragaaleen seeraan ala akka hin ifoomne hin bannee fi hin dabarfamne eegumsa barbaachisaa taasisuuf wixineen dambii kanaa kan qophaa'e ta'uun ibsameera. Naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaatti lafa qonnaa Arfaasaa misoomerraa oomishni kuntaala miiliyoona 1 ol sassaabamu waajjirri qonnaa godinichaa beeksise. Waajjirichatti ogeessi misooma midhaanii obbo Bonayyaa Huuqaa godinichatti baatii walakkeessa bitootessaa kaasee aga walakkaa caamsaatti wayitii Arfaasaa yoo ta'u adoolessaa amma hagayya 30tti oomishni kan itti sassaabamu akkasumas fulbaana 15 booda wayitii makara marsaa lammaffaa ta'uu ibsaniiru. Makara Arfaasaa baranaatiin godinichatti lafti hektaara 110 ol sanyiin adda addaa facaafamuu ibsanii qonnaan bultoonnii fi walakkaan horsiisee bultoonni 38 ol misooma kanarratti hirmaachuu ibsaniiru. Tajaajila karoora maatii waliin ga'uuf waliigalteen baajata dabalataa doolaara miiliyoona 36 ol ifoomee jira. Bal'ina oduu kanaa Sittiinaa Hajii akka taanutti qindeessiteetti. Karoora maatii hojiirra oolchuuf waliigalteen bajata dabalataa doolaara miiliyoona 36 mallatteeffame. Bajata dabalataa doolaara miiliyoona 36 mootummaa fi dhaabbilee deeggartootaa wajjin kan mallatteeffame yoo ta'u, waliigaltichas gama mootummaatiin ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa fi deetaan ministeera mallaqaa Dr. Takkaallinyoo mallatteessan. Gama dhaabbilee deeggartootaatiin immoo Biilii fi Meelindaa Gatsi Faawundeeshin, Befiit Faawundeeshin, dhaabbata gargaarsa Ameerikaa fi Pakard Faawundeeshin yoo ta'an, mootummaan Neezerlaandis gara fuulduratti bajata kennuuf qaama waliigaltee kanaa ta'es mallatteesseera. Tokkummaan waldaalee dhimma dahumsaas waldaalee siivikii bakka bu'uun waliigalticha irratti kan argame yoo ta'u, tajaajilli karoora maatii akka biyyattiitti xiyyeeffannaa guddaan itti kennamee akka hojjetamaa jirus ibsameera. Kanumaan walqabatee caasaa ekstenshinii fayyaatti dabalamee hojjetamaa jiraatus tajaajila kana barbaadanii dubartoonni argachuu hin dandeenye dhibbantaa 22 akka ta'an ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa haasaa waliigalticha irratti godhaniin ibsaniiru. Rakkoolee qaqqabinsa tajaajila kanaa cimsuuf wantoota gufuu ta'an keessaa tajaajilichi tolaan kan kennamu ta'uu isaatii fi baasiinsaa irra caalaan tolooltota irraa kan argamu ta'uu isaatii fi deeggarsi qaamolee tolooltota irraa argamu sababa adda addaatiin hir'achaa dhufuun akkasumas qaaleensi akka addunyaatti jiraachuun hir'ina bajataa galuu irratti mudachaa jiraachuus Dr. Liyaan dubbataniiru. Rakkoolee kana furuu fi tajaajilicha akka addaan hin cinne gochuuf bajata idileen alatti mootummaan waggoota 3 dhufaniif doolaara miiliyoona 11.27 akkasumas qaamoleen deeggartootaa immoo doolaara miiliyoona 24.8 walumaa galatti bajanni dabalataan doolaara miiliyoona 36 taasifamuusaas qaamolee deeggartootaa sagantaa tajaajila maatiif deeggarsa kennanis galateeffataniiru. Dr. Liyaa. Deetaan ministeeraa Dr. Iyyoob Takkaalliin gama isaaniitiin investimentii xiqqaan dubartoota baraaruun akka danda'amu eeru. Daawwannaa dhiyeenya kana naannoo Somaaliitti taasisaniin tumsa taasifameen haadholiin sababa dahumsaan lubbuun isaanii dhabaa turan baraaruun akka danda'ame arguu isaanis ibsaniiru. Investimentii damee fayyaatiin taasifamuuf mootummaan kutannoo akka qabus ibsuudhaan qaamoleen deeggartootaas tumsaan hojjechuu akka itti fufaniif gaafataniiru. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Koorporeeshiniin paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa mana maree daldala Eeshiyaa Afrikaa waliin hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessan. Waliigalticha hojii raawwachiisaa olaanaa koorporeeshinii paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa obbo Akiliiluu Taaddalaa fi pirezidaantii mana maree daldala Eeshiyaa Afrikaa Dr. Jigii Singii mallatteessaniiru. Obbo Akiliiluu Taaddalaa waliigaltichi hariiroo daldala investimentii akkasumas michummaa Eeshiyaa Afrikaa daran cimsuuf kan gargaaru ta'uu kan ibsanii fi keessattuu paarkiiwwan indaastirii fedhii investimentii abbootii qabeenyaa Eeshiyaa kan guddisu ta'uu eeraniiru. Paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa keessatti abbootii qabeenyaa investimentii irratti bobba'an keessaa harki 60 abbootii qabeenyaa Eeshiyaa ta'uu raagaan koorporeeshinii paarkiiwwan indaastirii irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaa irraa gara biyyoota birootti godaansa godhamuun gammoojjii Yaman keessatti lubbuun godaantota hedduu darbaa jira. Lubbuu godaantota darbaa jirus yeroo irraa gara yerootti dabalaa jira jedhame. Dabalata oduu kana odaaf taamu akka taanutti qindeessa.
Itoophiyaa irraa gara biyyoota birootti godaansi godhamu yeroo irraa gara yerootti dabalaa jiraachuun ibsame. Godaansi gara biyyoota Yemen, Saudi Arabiyaa, Afrikaa Kibbaa, Israa'elii fi Awurooppaatti godaanuuf yaalii godhamuun galaanaa fi gammoojjiitti kufaa kan jiran lakkoofsaan hedduudha jechuun adoolessa 5 bara 2023 ibsi dhaabbanni qorannoo godaansa idil addunyaa Mixed Migration Center baase ni mul'isa. Namoonni godaansaan deemanii lubbuu isaanii dhaban yeroodhaa gara yerootti heddummatanis ragaan isaanii achi as ergamu qabatamaa waan hin taaneef lakkoofsaan kaa'uun ulfaataa kan ta'ee fi sababni guddaan godaansa kanaa rakkoo waraanaa fi dinagdeetii jedhaniiru. Dabalataanis dargaggoonni barnoota sadarkaa gadiirraa hanga barnoota sadarkaa olaanootti baratanii carraa hojii dhabuun wayita hiyyummaaf saaxilamanitti jireenya ofii isaanii jijjiiruuf jecha gara biyyoota birootti godaanu. Oromiyaatti rakkoon kun deddeebisee mul'ataa kan jiru yoo ta'u, dargaggoonni hojii uumanii akka hin hojjenneef illee haalli nageenyaa jiru yaaddessaa waan ta'eef filannoo isaanii godaansa gochuun biyyarraa baqatanii gammoojjii fi galaana meeditiraaniyaaniin fudhatamaa jiraachuun ibsameera. Godaantonni kun wayita biyya tokkorraa gara biyya birootti daddarban warra namoota daddabarsaniif maallaqa kennameefii waan ta'eef yeroo waan kaffalan dhabanitti dararaan irra ga'u salphaa miti. Kun hanga jechaa lubbuu isaaniitti kan adeemu ta'uu dubbataniiru. Kanneen maallaqa kaffalatanii darban ammoo humna waraanaa daangaa biyya isaanii eeganiin ajjeefamu. Gammoojjii fi beelaan kan lubbuu isaanii dhabanis hedduudha jechuun eeraniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNHCR bara 2010 akka gabaasetti Yemen keessatti qofa godaantonni 35,000 ta'an lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an bara 2011 baatii gurraandhalaa fi waxabajjii gidduutti qofa lammiilee Itoophiyaa 52,000 ga'an Yemenitti godaananiiru. Dhaabbata godaantota idil addunyaatti qindeessaan sagantaalee godaansa seeraan alaa kan ta'an Taagal Solomoon akka jedhanitti yeroo baay'ee lammiileen Itoophiyaa kan godaananiif rakkoo dinagdeetiif jechuun himaniiru. BBC'n dargaggoota yeroo ammaa godaansaan biyya Saawudii jiraatan muraasa dubbiseera. Isaan keessaa namni maqaan isaa Yaayyaa jedhamu isa tokko. Yaayyaan Saawudii ga'uu isaan dura kan godaane gara Yemenitti yoo ta'u, Yemenitti dallaalotni of bira isa tursanii guyyaa gara Saawudii imalu yommuu ga'u, godaantota biroo waliin namoota kaffaltiin daandiitti agarsiisaniin durfamanii imala isaanii eegalan. Gammoojjii baay'ee rakkisaa keessa beelaaf dheebuun kan nu biraa lubbuun darbe hedduudha. Haala baay'ee ulfaataa kan aarsaa lubbuu gaafatuun daangaa Saawudiitti dhiyaachuu isaanii kan dubbate Yaahiyyaan deemsa sa'a tokko nu afu daangaa Saawudiirraa xiqqoo fagaatanii loltoota biyyattii meeshaa waraanaa gurguddaan daangaa heeganitti baane jechuun dubbata. Warri daangaa heegan kunis battaluma nu arganiin waraana nurratti banan. Akka Yaahiyyaan jedhutti ani obboleettii himala irratti dadhabde tokkoon dugdatti baadhee ce'uuf utuun deemuun rasaasaan rukutame jechuun hime. Warri daangaa eegan kunis battaluma nu arganiin waraana nurratti banan jechuun hime. Itoophiyaa irraa erga ka'anii eegalee imala isaanii irratti dallaalotaan, saamtotaa fi hidhattootaan dararaan irra ga'aa fi maallaqa gaafatamaa daangaa Saawudii irratti duuti akka isaan eeggatee fi gammoojjii keessatti godaantonni hedduun harca'anii afaniiru kan jedhe dargaggoon Yaahiyyaan reeffa gammoojjii keessatti kukkufan keessaa harki caalaan isaanii dubartoota akka turanii fi isa waliin rasaasaan rukutamanii madoon daangaa ce'uu kan danda'an namoota 4 ta'uu isaanii BBC'tti himeera. Miidhaa irra ga'e irraa fayyuuf gara ji'a tokko oliif wallaansaaf mana yaalaa kan ture yeroo ammaa ol deemuu danda'us guutummaatti fayyaasaatti kan hin deebine ta'uu dubbate. Namni biraan BBC'n dubbise maqaan isaa Tasfaayii jedhamu kan dhalataa Tigraay ta'e akkuma Yaayyaa nama haala kana keessa darbe. Tasfaayii naannoo Tigraay waggootii 2 waraana keessa turte baqatee Saawudi Arabiyaa erga seenee ji'oota muraasa qofa akka lakkoofsise hime. Yemen akka seeneen Saawudiitti ce'uuf dallaalotaa fi namoota karaa agarsiisaniif maallaqa kennamu gaafatamus dandeettii maallaqa gaafatame of harkaa dhabus amma kaffalutti achuma tursiifamuun dararaa hedduu akka arge dubbata. Dararaa ulfaataa booda Yemen irraa gara Saawudiitti akka ce'ee fi godaantonni hedduun maallaqa gaafataman kaffaluu dadhaban lakkoofsaan hedduu ta'an gammoojjii keessatti akka dhuman hime. Tasfaayii dabalatee godaantota 15 ta'anii imalaa turan keessaa dhukaasa isaanitti dhukaafamu jalaa oolanii Saawudiitti ce'uu kan danda'anii isaa fi miiltoosaa tokko qofa ta'uu dubbata. Lammiileen Itoophiyaa hojii barbaacha godaanan bakka daddarbaaf fayyadaman Yemeniif daangaa Saawudii Arabiyaa irratti qaamolee nageenyaan ajjeefamaa akka jiran gabaasni marsariitii miidiyaa Middle East Eye jedhamu ni eera. Dhaabbanni qorannoo godaansa idil addunyaa Mixed Migration Center jedhamu qorannoo haaraa adoolessa 5 bara 2023 baase irratti godaantoti lammii Itoophiyaa hojii barbaadan xiyyeeffannoo isnaayiparii fi moortaraa ta'aniiru jedheera. Ajjechaa kanaaf godaantonni saaxilaman sababa rakkoo dinagdee fi waraanaa biyya isaanii keessaa buqqa'uun Itoophiyaa irraa Jibuutii, Yemanii fi gara Saawudi Arabiyaatti lafoo deemanii darbuuf yommuu yaalan daangaa irratti hidhattootaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii dhaabbata Mixed Migration Centeriin ni ibsa. Daangaan Saawudii fi Yemen keessumaa
waggooti dhiyoos ammaataa dhufuun ji'a amajjii hanga caamsaa 30 bara 2023 yeroo ture keessatti qofa namoonni gara 430 ta'an du'uu isaanii fi 650 ammoo madaa'uu isaanii Middle East Eye gabaasee ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana dura dhimmicha irratti yaaddoo isaa kan ibse yommuu ta'u, onkoloolessa bara 2022 keessa sarbama mirga namoomaa guddaa godaantota irra ga'u ilaalchisee gabaasaalee hedduu baasee turuun ni yaadatama. Dhaabbatichi akka ibsutti miidhamtoota keessaa 30 kan ta'an dubartoota, 7 kan ta'an ammoo ijoollee ta'uu ibseera. Hariiroon dippiloomaasii Afrikaa fi Ruusiyaa boqonnaa haaraatti ce'aa akka jiru Ruusiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Chaamuu Gaalaa ibsan. Daawwannaan Afrikaa Ruusiyaa hawwattoota seenaa fi uumamaa biyyoota Afrikaa daawwachiisan haqa jiran dabalatee qophaa'ee Ruusiyaatti banameera. Ruusiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Chaamuu Gaalaa Yuuriyaatti dabalatee bakka bu'oonni hawaasa dippiloomaatiikii biyyoota Afrikaa adda addaa bakka bu'oonni dhaabbilee barnootaa adda addaa hariiroo Afrikaa fi Ruusiyaatti hojjetan gaazexeessitoonni biyyoota Afrikaa leenjii irratti argaman baniinsa agarsiisa kanarratti argamaniiru. Ambaasaadder Chaamuu Gaalaa dhimma kanarratti tajaajila oduu Itoophiyaaf akka ibsanitti barbaachisummaa agarsiisa kanaa eeruun hariiroon dippiloomaatiikii Afrikaa fi Ruusiyaa boqonnaa haaraatti ce'aa akka jirus dubbataniiru. Hariiroon Afrikaa fi Ruusiyaa seenaa bara dheeraa kan qabu ta'uu heeranii wayita qabsoo gita bittaas Ruusiyaan Afrikaa cina dhaabbachuu ishee yaadataniiru. Keessumaa Ispuutniik Finfinneetti damee banuuf adeemsarra waan jiruuf Afrikaanota hundaaf carraa guddaa ta'uusaa ambaasaadder Chaam ibsaniiru. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.